hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya gidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota gidduutti wanni obbo Bokkalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya ciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaawwan tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin hin dhoofsinu. Hojii tokko taanee dib jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessatti ala jiranis kaafa'uu kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduratti kana karoora diidee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata keenyaa sadarkaa darmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qabu. Kanaaf hooggansa amma filattan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenne torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan nu gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidi hooggansa kanatti fidu qabna jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii gahumsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin jenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessiyyaa hojii irraa kaate kaafoo irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo qomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan, hamachaa turre, komachaa turre. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati, jaarmaa kiristaanotaati jaamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Truus kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre, rabbi hin galateeffanne yookiin immoo hoggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko akkoolee gochuun ta'e. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuun significant. Kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan godinni hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kaleessoo ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan duratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti dhuma hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaamee jiran. Namni sun immoo daran jabaatee
dandeettii isaa guddifatee qoree dubare isaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate masa itti hawwatu qoree dubare isaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame walitti eeyyaan dhaan dhugan hin jiru. Kana gootan malee isin dhiibna. Wayyaaneen hin dandeenye bilchina hin dandeenye. Never threaten Oromos. Never. Yo kana gootan malee an mataa kiyya erga beeyu kaafaa keessa yoo waata kana sii goona kana gootu malee akka sii goona dibbir jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deebiin. Dhagaa abaa walakkaa ol fudhatee bilchinnaan abaa diiguu hin dandeenye. Abaa diigameera hin diigamne. Kami asing rakau, kami dulu rakau, macam rakau, bujir rakau, boran rakau, hinda gepa. Wali marian, hisrepa. Wan anje de buat temale, asin aske sabas, shawan aske sabas, walaga aske sabas, jenam situ bay male, bujir bau situ, aske bau situ. Karena dosis ni, ane lo emang itu rewani nasu, dia karena tu ramadu. Karena gua tuh ada malah anak kira ramu seramu, kalau malah malah kira ramu seramu, mutu muri malah jarang orang mau kompromi hinggamu, tiga nama malah harga kira malah, kan mana ya, koni jira, koni kapten hinna keparna, kore itu boleh saya kata kemarin, kore itu jira uji pura kemarin, koni kapten nuti diesa, numpalma isini paimina. Boleh sih kalau begitu, si orang itu begitu datang sama. Hagam tak ada iya tu rebel kami ti. Hagam tak ada iya tu rebel kita. Karena di nulle numpage sini. Orang kawa bakawa buji bakawa arsi ingoli ni. Karena wali kam somna hangki na jiru. Amma wajan ni nul fair panna. Hangki na jiru itu gutangan ninja galaduma. Yaadu mati ko sini jagale ni yaada ti ko sini da na masam baliso wala gefan to jadi bamay to ummata kay ditut ak wal barat ak wal umat ak wal aman ak daranci urato jadi to zarka ummata kun harora babanne parti pulis sadarka daddat karo jata de ura hokka sege to jata maru bet gaabile anis kana daru haniti Kalamata jarno to jibut wanda ko bakalan kasan jarno oromo tokko dekama tokko dong kaban garu walu banna wali tumsun wali birmachu cimura kam aku magar tadi jarno daw jin khale soli semer adal semua oromo wajib nui damane wali galte memorandum of understanding malatte sine tum sawalo tiki dano seno ko piroto tum si kenya sun Nui dari warga ke cilam te batus, onne kenya ke to be awan to ko wali jirra itu. Gara di itu. Tokko jenne arke sin do sin. Hoji wo tokko thane dip jenne evening korrit na buai. Tokko thane to kumma dangara bundurat wal thane karo jemba. Isan ko sonte ka saw to romo bi ba dadda di ke sam ala jinanis. Ka baun kandan do bitamake tumse wali gale niyoja daga mudurat kana tarora detail bulanne kan detail nuta sadarka sadappa tokens ummata geera sadarka dharma hoggans jarnoon walitti dhufani hoggans jarna tokko keessattu wal hubachuu baannan wal jaalachuu baannan wal abboomamuu baannan wal guddisuu baannan wal masaquu baannan bu'aan qaba kanaaf hoggansaa mafilattan seentiraal komitee isaa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu akka wal simatu akka wal fudhatu walirratti hojii guddaa hojjenne torbaanota deema kana keessatti tokko kana lammaffaa gahoomsi hoggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan gala jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidni hoggansa kanatti fidni qabu jechuudha sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii ga'umsa capacity building nu kennan irratti hojjenne collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna kana waan isin isheen jechuudha kanaaf
tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti sadarkaa jaarmaatti sadarkaa hoggansa keenya qofa osoo hin ta'in hoggansa jaarmoota wajjin hojjetanii hoggansa jaarmaalee amantii hoggansa jaarmaalee hawaasaa kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo kollektiiv liidarshiippiin Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii Gujii irraa kaate kaafaa irratti godina tokkoffaa irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafaa hoogamataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa turre komachaa ture. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati jaarmaa kiristaanotaati jaarmaa ture dhugaa barbaadu miti. Atruus kana jijjiiruudhaan hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hoggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko acknowledge godhuu qabda. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu gahumsa osoo qabanu kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman amananii itti kennuun significant kun significantiidha jechuudha. San qofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan boodiin hundi ufii akka filatan godheera. Komii jira komii galeessoo ta'e irratti fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nun barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa Oromoo kan beeku waan duratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataaneetti dhibba hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaana jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee koree galeessaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate marsaa itti hawwatu koree galeessaa akka seenu irratti hojjeta jechuudha. Wanni fudhatame koleetii iyyan kan bukan ninja. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaaneen hin dandeenye bilchiginaa hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya ergan beeyuu kaafaa keessa yoo baate kana sii goona kana gootu malee akka sii goona dibbit jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deebiin. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchiginnaan abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamne. Komii asirraa qabu, komii Tuulamarraa qabu, kan Maccaarraa qabu, kan Gujiirraa qabu, kan Booranaa qabu hin dhaggeeffatu. Waliin mari'atu hin sirreeffatu. Waan an jedhe fudhattan malee Arsiin as keessaa baasa. Shawaan as keessaa baasa. Wallaggaan as keessaa baasa jennaan situ ba'a malee Gujiin ba'u sin jiru, Arsiin ba'u sin jiru. Kanaaf doorsisni ani yeroo OMN ture wanni na aarsu yaadii akkanaatti godhamaa ture. Kana gootu malee maallaqa Harargee irraa dhufu sirraa mura. Maallaqa Wallagga irraa dhufu sirraa mura. Muutu muri malee jaarmaa Oromoo komproomaayisii hin goonu. Diigamna malee Harargee irraa dhufu. Kanuma dhagaa komiin jira. Komiin qabdan hin dhaggeeffanna. Koree galeessaa irratti hin mari'anna. Koree jira hojii duratti hin mari'anna. Komii qabdan nutti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Obboleessi akka Gujiiti si qofaa miti Gujii dhaqamsaa'u. Hagam takka akka iyyaa ture beekta miti. Hagam takka akka iyyaa ture Gujiidha. Kanaaf nullee nuun fageessini. Of qaba bakka bu'aa Gujii bakka bu'aa Arsii hin godhini. Kanaaf waliin qabsoofna hanqina jiru amma hojjenne hin ulfeeffanna. Hanqina jiru itti guutannan hin jaallatuma. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee
Yaada xiqqoo isin dabalaaf masaan bal'isu. Walla geeffan. Hojjechuu qabnaa jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Baqqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya ciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin hin dhoofsinu. Hojii tokko taanee diif jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessatti ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diiteen fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata yeeraa sadarkaa galmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessatti wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansa amma filattan seentiraal komitee haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenne torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan galan gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sankoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii ga'umsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin seenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni boona jechuudha. Gaafiin obboleessii hojii irraa kaate kaafaa irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafaa ogomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa turre komachaa ture. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jaarmaa ture. Dhuga balbaa miti. Atruus. Kana jijjiiruudhaan hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre, rabbi hin galateeffanne yookiin immoo hooggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifame. Tokko akkasumas gochuun ta'e. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuuti significant. Kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan godinni hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kaleessa ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koreen gurree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa Oromoo kan beeku waan jiru itti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti dhuma hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni
hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaanee jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee qoree jiru isaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate masaa itti hawwatu qoree jiru isaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame qoletii eeyyaan dhaan dhugaan hin jiru. Kana gootan malee isin dhiibna. Wayyaanee hin dandeenye, bilchiginaa hin dandeenye. Hin dandeenye. Never threaten, never threaten Oromos. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya. Erga beeyuu kaafaa keessa yoo baata kana sii goona, kana gootu malee akka sii goona. Dibbit jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deemu. Dhagaa abaa walakkaa ol fudhatee bilchiginaa abaa diiguu hin dandeenye. Abaa diigameera? Hin diigamu. Hin diigamu. Kami asing rakau, kami dulu rakau, kami macam rakau, kami buji rakau, kami borang rakau, kita gepa. Wali marian, hisir gepa. Wan anje de buat temale, asin aske sabas, shawan aske sabas, wala kan aske sabas, jenam situ bayar male, buji bau situ, aske bau situ. Karena dosis ni, ane rono emen itu rewani nahasu, jadi akan aku ramadu. Karena gotu male malaka anak keran musir ramu. Kalau malaka wala keran musir ramu. Mutu muri male jarme Oromo compromise ingom. Diga na male harga kere male. Anu mana dia? Koni jira. Koni kapten hinna kepanna. Kore igule sarga te male na. Kore jira uji pura te male na. Koni kapten nuti esa numpalma isini palmina. Boleh sih kalau bujiti, si orang kita bujit akan sah. Hagam tak akan iya tu rebel kami ti. Hagam tak akan iya tu rebujit. Karena di nulle numpage sini. Or kawa bakawa buji bakawa asi ingori ni. Karena wali kam somna hangki na jiru. Amma wajan ni irul be panna. Hangki na jiru inti kutangan rinja galadum. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee yaada xiqqoo sinii dabalaaf masaan bal'isuu. Wallaggeeffanne. Hojjechuu qabnaa jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataati. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalamata jaarmoota jidduutti wanni obbo Bokkalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin dhoofsinu hojii tokko taanee diig jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaaf ala jiranis kaafaa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora biitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa jarmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baanii wal jaalachuu